Makaba kan ilma kan afura qulqullu waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota fi jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoo hundumtu keessan bakkaa fi bakka iddoo jirtanitti akkam jirtu akkam yoo dhageessanii har'aan kan nu ga'e waaqa keenyaaf galanni isaatiif haa ta'u. Guyyaa har'aa kan ammas immoo dhimma waa'ee gaabbii kana wanti waliitiin ilaalu ni jira. Anaaf dubbatti afaanis immoo gurratti dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan anaafis isiniif isaa kennu. Waa'ee gaabbii irratti yaada naaf ka'e keessaa tokko maalidha? Abbaan warraa haadha warraa malee, haati warraa abbaa warraa malee gaabbii galuu ni dandeessi kan jedhu irra deebi'ameen gaafatame jecha. Irra deebi'amee tan gaaffii kana gaafatame. Innis keessumaatii danqaawwan garaagaraa abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti uumaman danuutu jiru. Karaa mana kiristaanaa seeraatiin gaa'ila isaanii qurbaana isaa ta'u takliidha erga raawwatataniin booda achi keessa qaamni ta'e wayii yookiin abbaa warraa yookiin haati warraa gara duubaatti deebi'u jechaadha. Kana gaafa jennu kaleessa yookiin abbaan warraa dhidhiibbaa abbaa haadha warraatiin yookiin haati warraa dhidhiibbaa abbaa warraatiin gara gaabbiitti dhufaniiru ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu boodarra garuu qaamni tokko diddaa uumuu danda'a. Gara duubaatti deebi'uu danda'a. Dogongoruu danda'a. Qaama lachan keessaa abbaa warraa fi haadha warraa keessaati namni tokko yoo dide yoo duubatti deebi'e yoo shakke yoo gaabbii akkuma kaleessa akka bara darbee fudhachuu dide lachan isaaniiyyuu fudhachuu dhiisu moo'achi keessaa qaamni immoo fedha qabu jiraachuu danda'a yookiin haati warraa yookiin abbaan warraa. Kan akkamitti barsiifama? Barsiisni mana kiristaanaa maalidha? Wangeelli qulqullichaa Maatiyoos boqonnaa 19 irratti abbaa warraa fi haati warraa qaama tokko akka isaan ta'an homtu adda isaan baasu akka hin dandeenyee fi erga tokkummaaniiti erga tokko ta'aniiti erga bultoo ijaaraniiti erga mana kiristaanaatti eebbifamaniiti qaamni achi keessaa diddaa uumu kun akka kaleessaa gaabbii akka galan akka sooman akka sagadan diduu danda'a. Amma danda'ametti isaan jireenya tokko malee qaama tokko malee mana tokko malee mana garaagaraa waan hin qabneef abbaa warraa fi haati warraa qaama tokko malee qaama lama waan hin taaneef wal faana yoo gaabbii galan waan fedha hin qabneetiif lubbuun tokko baduu qabdi jechuun hin danda'amu. Yoo danda'ame abbaan gaabbii isaanii jara kana lachan barsiisuu gorsuu dirqama isaa ta'a jecha. Barsiisuu gorsuun dirqama isaa ta'a. Yoo garuu qaamni tokko dide gaabbii galuu qaamni tokko immoo abbaa warraa malee gaabbii galuu hin qabu hin jedhamu. Jireenyaan immoo wanti haalicha fashaleessisu jira. Sooma sana sagada sana immoo wanti duubatti deebisus jira. Agartanii wal faana jiraachuun nyaachuu dhuguun waliin jiraachuun dirqama waan ta'eedhaaf dursa ganam tokko ofiin of fayyisa. Ani nama tokko gorsuun dura ofii koo gorfamee argamuun qaba. Haati warraa yoo abbaan warraa balleesse dursa ofiishis irratti argamuun dirqama. Haati warraa yoo balleessite dura abbaan warraa gorfamee argamuun dirqama ta'a. Yoo ta'e gaabbiin isaanii wal faana barumsi isaa wal faana garuu adda adda himatu. Lubbuu tokkotti kan gaafatamu ana qofaadha.
lubbuu kootti kan gaafatamu anadha. Ani lubbuu nama biraatti gaafatamuu hin danda'amu. Garuu lubbuu obboleessa koo oolfachuu hin danda'a, barsiisuu hin danda'a, gorsuu hin danda'a, kallattiitti deebisuu hin danda'a. Yoon kana hin dandeenye immoo obboleessa koo oolchuu yoo hin dadhabe of oolchuudha. Seera boqonnaa 19 gubbaa irratti Looxiin kan jedhame mataa kee fayyisi, maatii kee otoo hin ta'in, haadha warraa kee otoo ijoollee kee otoo hin ta'in mataa kee fayyisiidha. Namni dura of fayyisa. Itti aanee ollaasaa fayyisa. Itti aanee ollaasaatiif jabina ta'a, cimina ta'a. Amma garuu abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti kaleessa waliin gaabbii galaa turanii qaamni tokko yoo dide yookiin haati warraa yoo didde abbaan warraa gaabbii hin galu jechuun hin danda'a. Haati warraa yoo didde abbaan warraa gaabbii hin galu jechuun hin danda'amu. Haati warraa yoo didde abbaan warraa gaabbii hin galu jechuun hin danda'amu. Yoo wal faana ta'e qaama tokko waan ta'aniif. Qaama lama waan hin taaneef wal faana yoo gaabbanii gara gaabbiitti dhufan wal faana jireenyi isaanii milkii qaba. Garuu jaarsaan gorsine, lubaan gorsine, mana kiristaanaan gorsine deebi'uu yoo baate dirqama wanti nuti goonu tokkollee hin jiru. Dirqama wanti nuti goonu tokkollee hin jiru. Garummoo amma danda'ametti obsaan qabne akka inni gara gaabbiitti dhufuudhaaf jajjabeessuun, akka isheen gara gaabbiitti dhuftuuf jajjabeessuun, ofii keenya gaabbii keenya himannee isas immoo babbaluun dirqama ta'a. Maaliif haati warraa fi abbaa warraa yeroo tokko wal faana gaabbii galu qaama tokko waan ta'aniif, mana tokko bultoo tokko ijaaru waan ta'aniif, garaa waan hin ta'aniif, afuraanis fooniis tokko waan ta'aniidhaaf wal jabeessanii wal cimsanii gaabbii fudhatanii badiirraa wal deebisanii yakkarraa wal deebisanii wal faana jiraachuudhaaf malee bultoo kan ijaaran. Inni akka barbaade jiraate, isheen akka barbaade jiraate, inni gaabbii galee, isheen immoo gaabbii galuu dhiiste, inni soomee, isheen immoo sooma dhiiste hin ta'u. Wanti burraa burreen jireenya keenya keessatti hin barbaachisu jecha. Jireenyi burraa burreen jireenya keenya keessatti hin barbaachisu. Wal fakkaata ta'uu qaba jireenyi abbaa warraa fi haadha warraa. Amantaan illee baay'een isaanii isheenis amantaa ishiitiin anis amantaa kootiin, isaan baa hayimaanotaa aneen baa hayimaanotii. Inni jedhamu sun hin hojjetu gaa'ela keessatti. Gaabbii keessatti hin hojjetu. Ani kiristaana yoo ta'e isheen kiristaana ta'uu qabdi. Dirqama. Ani nan sooma yoo ta'e isheen soomuu qabdi. Ani nan sagada yoo ta'e isheen sagaduu qabdi. Malee inni sagadaa isheen nyaachaa, inni soomaa isheen nyaachaa, inni gaabbii galaa isheen immoo utaalaa jireenyi sun hin bada jecha. Afurri kun lamman wal simuu hin danda'u. Qabee yookiin immoo hullee wal fakkaattu, meeshaa wal fakkaattu lafa tokkotti fannisu. Mataan mataatti beekama, lukni lukatti beekama. Mataan luka hin ta'u, lukni mataa hin ta'u. Garaan dugda, dugdi garaa, iji funyaan ta'u hin danda'u. Hundumtu ga'ee mataa isaa qaba jecha. Ga'ee mataa isaa ta'e hin qaba jecha. Kanaaf egaa rakkoon nama baay'ee harki isaatiin walitti deemanii jireenya harki isaa wal faana jiraachuu akkuma sangaa qotanidhe sangaa didaa sangaa cimaatti camadanii akkuma harkisan gaa'illi keenya akkas ta'uu hin qabu. Wanti kaleessa harki isaatiin goone boruftaan nu dhiba. Wanti harki isaan ta'u boruftaan nu rakkisa jecha. Dhumni isaa hin bareedu jecha. Harki isaa walitti deemanii wanti harki isaan raawwatan harkisuma fida waan ta'eedhaaf wal dadhabsu, wal dogongorsu, karaatti wal hambisu, wal ceesisuu, dhabsisuu danda'a. Kun akka hin taane maal ta'uu qaba? Maal ta'uu qaba? Waliin gaabbii galuu, waliin mana kiristaanaa deemuu, waliin soomuu, wal jajjabeessuudhaan wal faana deddeebi'uu malee wanti burraa burreen jireenya keenya keessatti nuun fayyadu jechaa. Nuun fayyadu. Garuu kun immoo kan inni furamuu danda'u Waaqayyoon qofa kadhachuudhaan. Jireenya keessan keessatti kan akkasinitti hin fidin.
gaa'ila akkasii isiniif hin kennin. Gaa'ila nagaa hin qabne, waaqayyoon hin qabne, sodaa waaqayyoon hin qabne. Inni gaafa nyaatu isheen hin soomne. Isheen gaafa soomtu inni hin nyaatu. Inni gaafa kadhatu isheen hin teessi. Inni gaafa sagadu isheen hin teessi. Wal borca, wal burre. Kun maalirraa ka'a? Kaleessa wal hubannaa dhabu, wal beeku dhabu, wal qorannaa dhabu, bilchina amantaa walii wallaalu, dadhabbina walii kaleessa baru, rakkoo jiru dursinee beeknee furree itti galuu dhabuun alatti qabiidhaan karaa sooshaal miidiyaadhuma kan walitti dhufnee wal fuunee hoo jennee har'uma wal heerumnee inni gallu sun gatii qaala'aa ta'e nu kaffalsiisa. Gaa'ilichis carraan jiguusaa bal'aadha. Carraan bittinnaa'uusaa bal'aa. Namni baay'een gaa'illi isaa kan inni jigu kanaafidha. Kaleessa hubatee too hin ta'in, amantaa wal hubatee too hin ta'in, amala walii wal beekee too hin ta'in, waanuma dhaabbata wal argeef, uffata wal argeef walitti deemee wal faana jiraatee gaafa ta'u wal faana jiraata, gaafa ta'uu baatu immoo maal haadha tokko jala sagaltu jira. Haadha tokko jala sagal inni jedhamu sun akka nuti filannoo baay'isnuuf otoo hin ta'in filannee akka itti galluuf malee erga itti galleen booda filannoo keessa gallee akka nuti rakkannuuf akka hin taane akka nu beektanii fi wal jajjabeessuun gaa'ila keetti itti seenuun dura dursinee ilaallee hubannee itti galuun barbaachisaa akka ta'e beekuun baruun hubachuun nurra jira. Gaaffiiwwan akkasii yaadota akkasii babbareedoo ta'an kana kan nu barsiisan kana kan nu gorsan kana gaafachuu dandeessu. Miidiyaa kanas sabiskiraayibii gootanii ijoollee hedduu bira qaqqabsiisuu dandeessu. Waliif qooduu dandeessu. Waliif dabarsuu dandeessu. Gaaffii qabdan immoo dhuftanii description box irratti gaafachuu kan dandeessan ta'uusaa tola barattu. Waliif share godhaa. Gatii isin kaffaltan hin jiru. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa turu itti fufa barnoonni keenya jechaadha.